Arfuun kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota gadaa Borantuu fi saayinaa nagaa furum jirtaniitii nageenyi kan tajaajilaa fi kabajaa furumsan jettanii isaanirraa qabuuti. Gadaa Borantuu fi akkuma beekamu guyyaa sanbata kan odeessalee akka bifaasaatiin qabannee sanii dhumna akkuma beekamu sagantaan keenyanii haa guyyaarraa bifaasaatiin odeessalee adda addaa haa waan godin keenya ilaallata. Kabarnya saya belum nejo, karena video kita orang tuh bi, nami arah sana semua subscribe, nunggu dagatina, ya ada jadi nafi, kabelnya semua, komen jalan nunggu besu ngelamatina, agenda kayak kuliah tamu, wae, kujung boran yang kan desa, wani kita apa, gada kabel Kita kalau kan berarti wanita asal juga, ammo wailiki karena tidak tergam, depan di doti, anamo ada cepule mau berboliti, aku mati, aku sedang terkenati nordoka, kita kalau kan berarti wan bali nanasum karena akasumat kita aku ini ya rot dati social media akasumat mi full media lewat sarati, kayak kama jira. Kayak kesannya wah ini kayaknya gini, wah ini kesati donggo bumame ini amin kayak kamu dulu firati balin nawana sum karena akan nanti segala yang ke aku mati nonton. Kayak kami full media lewat saya firati aku semua si Facebook ki karat tentang hingga kama jerat, wah kan itu balin nawana sumna, wah kan itu ramang godaman bit. Ini akan kita mana Sering negara gabra jadi Ibrahim Guyot berrefame kita panggubati kayak ada kau jira kita mandi kayak kami vi wala nakama full media social media panggubati mu dirut ni kayak kami vi wala tokko situ makada wazoni khasi serati lemesto makana gelle boron naga cusati Nanti kayak kami kalau ini nama media akan Facebook kubat harga jeruti kita harus nama berada akan mau di fono nama harga dia tiletim nanti kayak kami wakal lagi akan nanti kayak kami di toko dawazoni maka dawazoni akhirnya pakai nafur nam dawazoni hana amma Ibrahim Guyot ini Romo kan ilmu romoti Dawa zoni khanet chafacha nama kami tidur dah hangga hengen lati gose dun nama kami lu berada maka dawa zoni hana lay yang pakai flower dan dawa zoni mana orang Somali menjeru ni lay tu ni mau jalan kilometer kurang lama mau jalan kilometer kurang lama kasih maka awalnya dalam mama syawaiyan itu Kanan putih beo, hadiah bisi Ibrahim pun beo, kami ilmu itu beo. Yo nam nama ilmu tu kudawa zoni jaru, memang tidak ada. Wan dasani, wan amtu, maka dawa zoni beo. Galan dawa mana? Dawa zoni beo. Arah horile, dawa zoni beo. Galan dawa mana? Akkasuma waan daawwattoonni irratti akkasuma kitaaba biraa qeeqoo ta'inu kitaabii gadaa Oromoo irratti Oromoon bal'ata kun beekamu jira. Fuula adda addaatti Oromoo gadasii gadaa ifeeyyiin barreeffata ammoo kun inni wanni qeeqamee fi waan maqaa lafaa lagatee fi akkasumas maqaa Oromiyaa keessa hin jirre haa abbootiin ta'e akkasumas nam jajjabaa hedduu labsuun. Falmu kaca wan idlamne innummaan ilmi Oromoo deebi'eetini ammallee maqaa sun moggaasetti maqaa diinaa sun akka inni lafti sun diinaaf cittuu fi maqaa kan barreessee jechuudha. Ammoo haala mafaanii waan daawwattoonni dhoofisaan baane waan hennu daawwattoonni kan irratti ammoo daawwattoonni jechuun daawwattoonni waan namni fakkeen inna Oromoo taate ati eegina dhibimtanii ergaan dhibimtanii Kitab barreessata kitab seenaa fakkeenyaaf kitab seenaa jechuun kitab seenaa jallisuun malee amma inni kitab seenaa barreesse
kitaabni sun yoo seenaa jallis malee seenaa qajeelchadeetiin kan akka nam tokkootiin fudhatu foolii miidiyaa hawaasaallee yoo aktiivistoota hedduu ilaalu wamkana haasa. Kanaafiyyuu kitaab seenaa afaan seenaa gadaa tokko ibsaadheetiin akka nam tokkootiin fudhatu. Daawwa zoonadhu galaan daawwaa bennaa galaan daawwaa haa dirreebanii iddoo baay'eetiin agarmuutu galaan daawwaa bennaa. Daawwa zoonii daawwa zoonii hin beekne daawwa zoonii baay'een sun illee kiiloomeetira 12 akkamite mooyeleedha kiiloomeetira 12 mooyeleedha kiiloomeetira 12 jechuun daangaa magaalaa suniitiyyuu wanni magaalaa sun jalaa bulchu aanaa utan dandeettu aanaan iyyuu kan buute kiiloomeetira 20 ol akkasitti aanaa gargar fagaatee haa ta'uu danda'u ammoo laf kiiloomeetira 12 ha magaalaa jechuun magaalaa kiiloomeetira 5 muluun akkam xiqqaa kiiloomeetira 5 irraa magaalaa jechuun kiiloomeetira 5 muluun iyyuu magaalaa. Kanaafiyyuu sun hin godin ta'uu dandeettu daawwa zoonii gaafatte ammoo ilmummaan Oromoo lafa maqalii moggaasu sun seena jallisu malee kitaab seenaa barreessinee miti. Ani kan irratti akka malee waan dhagahamee waan kan badde daawwa zoonii yoo ta'u daawwa zoonii akkamiirraa ta'e wanni kun sila kitaaba barreeffamellee namni hedduu akkasuma gulaalamee hedduu nam duraan kitaaba barreesseetiin ture nama kitaaba hedduu qopheessu akkasumas waan hedduu nam gaafata malee lafuma haanii garam tokkoon kitaab seenaa barreessinanii kitaab gadaa keessa waan akkasii dhaban jirtu seenaa keessa dolaaranii waan akkasii waan jirtu natti fakkaatu hin jirtu iyyuu hin fakkaatu iyyuu niti waan daawwatoo amma asirratti daddachiratoo namni tokko kitaaba barreessuun dura seenaa beekuun dirqama. Akkam ati ni kitaaba tokko dura barreessuun dura yoo waan barreessuuraatu beeku qabda. Akkam waan beektu barreessitu. dhugaa Akkanaan lafuma haati waan beektu tokko waan seenaa siin beeknu barreessitu. akkam Seenaa siin beeku qabatamaan dhugaa beektee achiin duuba barreessita. Mee fakkeenya nama kitaaba aadaa gabraa dhimma Ibrahim Guyyoo barreessan fudhannu. Fakkeenya mee waan aadaa gabraatii fi daawwa zoonii maal toltiiti? waan tolti hin jirtu. Asirri manuwaatti fidan maalti jirame? Laalama waan kamii laalame gad fageenya laalama kun namni hedduu nama waan taphaa fakkaatu waan taphaatiin salphaaniti. Akka salphaan laaluun qaban. Ana akka nam tokkotti kitaaba sun maxxanfamee dubbistoota biraan hin baane amma yoo ilaalu fuulban 29 jimtu qofa kan barkuunaa fi 15 kan irratti magaalaa Mooyeleetti eebbifamaadhaniitiin namni hedduun akka hin naftitti eebbifame kitaabni immoo eebbifamne qeeqaa jedhanii. Ammoo kitaabni kun daawwa zoonii waan namatti fedhe amma fuul tokko kanamiin footoo kaaseetiin jalladhaan akkas jalli diimessanii wanni godhan argee ture. Keessumaa ogeessi haamana kenna san agarsiisuu hin danda'a. Ogeessi haamana kennaa fuula sunitti isan agarsiisuu hin danda'a. Haa fuula namni jalatti haala qubsuma teessuma kabiraatii fi qubsuma warra akkasii laaleetti hin kee gabbee yoo barreessu fuula isiitti argamtu fuula adda addaa maal jedhe seeta. Fulaan isiitti argamtu godina Boorana keessa aanaa Kanaana Waadillee aanaa Goomoleedhee fuula hedduu maqaa dha'ee gam Liibanedhee ammallee daawwa zooniin hin beeknu daawwa zoonii galaan daawwaa ammoo galaan daawwaa uumamaan jira uumamaan beekuu dandeenya garuu wanni nu beekuu hin dandeenya kanuu gammaatti wanni nu eetiin akka nu aaseetiin dubbachiise. Daawwa zoonii kan inni sun fira daawwa zoonii keessatti argamtedhe Soomalee keessatti argamtedhe daawwa zoonii keessatti argamtedhe daawwa zooniin sun ammoo Soomalee keessatti argamtu irraa kan qabu Soomaleen bii tokko malee daawwa zooniin kun naannoo daawwa zooniin fuula warri baan kun layeen immoo godina Booranaatti jalatti mooyee aanaa mooyee jalatti ganda argamti malee zoonii taatee hin gaadin zoonii taatee hin beennu. Daawwa zoonii inni baasun ammoo abbootiin ta'e namni hedduutti namni jajjabaa namni qabu ni beekaa yoo ta'e hedduun irratti wareegamteetiin armatti lubbuu dhabdeetiin
lafsun falmaa fi hayya ilmi Oromoo tokko lama hayyatiin kitaaba barreessaadhe waan kayyoo barreessu ani akka inni fudhate barreessamu hin beeknu namni gadi ammoo namni kun iyyuu akkamiin gabra akkam Oromoo gabra ta'e namni kun akkamiin gabra ta'e ta'uu hin danda'u akkamiin ta'eyyuu namni daawwa zoonee lafuma Oromoo deebseetiin gadhaliin himu ani wanni sun akka malee itti yaadamin barreeffamuu na fakkaate kitaabii. Kitaaba san fakkeen nama kitaaba kan duraan jette amma fakkeen barreessuun duraatu seenaa beeku hin kanaani seenaa beeku lammeessitoo seenaan suni fakkeenya seenaati qorattuun iyyuu hagam dhugaa irraa namni walii galee kan beeku lammeessitoo haan fakkeen namsa adeemine kitaaba kun abba barreessa akkanaani seenuu kitaaba warra barreeffama kana iddoon dubbifnellee kitaaba iddoon dubbifnee qabna gulaala qaba kitaaba tokko gulaala qabaachuu qaba. Miduu namni ilmi Oromoo tokko abbootiin ta'e lasuun irraa raatee namni agarsiis lasuun amma yookaan dhiigabba kanatti irraa jigna kabba kanatti irraa jechaa duula daawwa zoonii jechuun waan akka dabalan dhibaa daawwa zoonii hin beeknu nama malee boriftaalee daawwa zoonii hin beeknu walaan daawwaa malee kanuma akka wal qabatu waan kan irraatti kitaaba keessatti ammallee fulaan inni malee wanne dee dongorame fulaan du daawwa zoonii bal'inaan irra kaa'amne asuma jirra akkasumas ammas kitaaba sun keessatti fulaani nageelle jette nageelle jedhamtu nageelle nageelle as nageelle fi amma nageelle Booranaa jira akkan saadi namoo nageelle de agar beekuu hin dandeenye nageelle Booranaa hin jenne nageelle sun sila nageelle ilmiin waan jettatu fakkaatu waan hin dhageenye jiraatte waatu waan tokko jira nageelle Arsiini nageelle Arsii jira sun hin beeka nageelle Arsii ta'a sunin beeka haan nageelle Boorana beeka nageelle Boorana nageelle Arsii jedhamteetiin akkanatti waan kanaa haan beekani haan ammoo nageelle Booranaati nageelle Arsii immoo nageelle dhiise ammoo nageelle sun tamnatti taata'u hin beeknu nageelle Boorana nageelle Arsii jenna akkas faddaan beenna nageelle maqaa nageelle Boorana sun nageelle nibiin wala jechuun nageelle Arsii ta'an godina Arsii keessa haan nageelle Boorana gamlii wanitti argamti gamlii dagalaan daawwaati gamatti argamti bolliiban ibtirree akkasitti nageelle Boorana achitti argamti haan ammoo inni nageelle dhiise nageelle sun beekuu dandeenye maqaa nageelle Boorana kana gatulleen gaafii namatti taatee akkamta akkana dhee namni kun haan daawwa zoonii lafa Oromiyaa keessa hin jirre maqaa moggaase haan ammoo Oromiyaa deebi'ee lafa Boorana lafa aadaa seenaa liiban adda jira nageelle Boorana nageelle dheetiin akkasitti maqaa hallagatee waan kan iddoon qeeqamaa jedha Ibraahim maqaan isaa wallaalu Ibraahim Guyyoodha Ibraahim Guyyoo inni dabarree maqaa akkasitti waan ilaalle sun waan inni dubba hin beeknu ammoo Ibraahim Guyyoo maqaan barreessi kitaaba waan sunii amnamii waninne eebbifamuu dheetiin guyyaa kan irratti namu taayetii waan jedhuufi kitaabi Guyyoo eebbifamee maqaa laf hin jirre moggaase daawwa zoonedhe galaan daawwa zoonedhe yaame ammallee maqaa nageelle Boorana nagee jedhe yaame maqaa nageelle Boorana ammoo seenaa irratti amma sana eegi haasanii seenaa adda addaa irratti hodhanii nageelle Boorana malee nageelle hojjetti namni beeku hin jiru haan nageelle Arsii beekanii haan nageelle Boorana beekanii kitaabi kun yoo gadhiifame seenaa gini jallisu nam sunii jiru ganaa gaafii hedduun dhiyaatuufitti namni kun eebbifamu dhowwan malee kitaaba waan gada qeequu fi inti gada Oromoon gada qabdi gada sii jeequu fi waan qeequu fi miti fulanni keessatti wanni ta'ee qeeqamee ittiin akkan ta'e jechuudha. Namni hedduun akka itti fudhachuu jiru kitaaba gada qabraa qeeqamee namni hedduun maaf qeeqamee namni iyyuu amma Ibraahim Guyyoo muiyyuu feesbuuk isa irratti kitaabii aadaa qabraa hundanii maaf qeeqamee namni qeeqameef maanii fedhe no namni kitaaba gada qabraa qeeqan jiru. Namni kitaaba qabraa qeeqamaa jiru wanni qeeqameef walaam tokko daawwa zoonii lafa Oromiyaa keessa jirre maqaa galaan daawwa zoonii hin beeknu daawwa zoonii yaamu lammeessitoo maqaa nageelle Boorana lagachuu
hawla lameenii beekame kitaabii malee warri dhibiin aadaa gabroonni qeeqimillee hin jirtu. Gadaani akkasuma kitaabii gadaa qabee gada gabraa hin baratanii akkasuma gadaa boran sabboo godhanii mancaatu lama akkasumas jilbooloo sadanii hin baratan. Kitaabii gadaa barraa'ee akkasii barraa'ee ittiin kennan malee seenaa wanni wal qaban hin jirtu. Gadaaf seenaa wanni inni wal qaban gadaan mataa isaa seenaa waan ta'eef maqaa lafaatii fi maqaa uummata tokko wanni waliin kan jirtu qubsuma gadaa qubsuma lafa maqaa sirreessanii malee qottuun filannitti argamu eegimanii qottuun sun maqaa sirreessanii maqaa dongori kan nakasi barreessu malee maqaa kan kiam meegan deebano as maqaa kan deebano abbali deebano iyo kaati nan deebano dhibee wanni sun inni akkam di maqaa fi maqaan abbali biyyaan taatete wanni sun waan agan guddoo laalam dandaati nageelle boorana ammoo maqaa nageelle boorana guutuu addunyaa beekaa akkasumas kaartaa adda addaa wanni ooyyooma googil seentan insert goota nageelle maqaan hin jenna nageelle boorana nageelle asii akka ta'etti wanni malee nageelle maqaan ta'an jiru waan kana abbaan kitaabichaa adda kitaabilee bifnee yookaan gulaaltota hedduun laallateetiin idii turatee deebiseetiin ol godhini kitaabi kun fuulduraa fi akseen jallisuutti ilaalamu jira. Kanaafiyyuu waan jettu qabaattee dabteetiin odeeffannoo keenya harkaa asumaan waasineetti wallanna. Tanuma dhibee hin jirtu gulaaltota yoo kitaaba irratti deemu akkasumaan idiiti ta'u. Akka. Maal fedhe kitaaba tokko barreessuu jechuun ati dhaloota dhufuu fi lafeetta. Waan dhaloota sira dhaalu. Dhalooti ammoo seenaa jallata dhaalu malee. Seenaa qajeelaa dhaalu malee seenaa jallataa seenaa ifa fakkaatu tokko yoommoo barreessee dhaloota dhufu taate isaaf iyyuu hin jirtu. Isaaf iyyuu hin jirtu. Kanaaf akkasiin laalladhi idiitu godhatti jennanullee nama hennaa. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota gadaa Boorana TV gadaa Boorana TV qophii adda addaa akkuma isaan beeksisi odeeffannoo jaarolee biyyaa nam beekamtii qaban nam uummataaf waan hedduu ba'an artistoota waan hedduu nam hedduu qabateetiin istuudiyoo mata wayyaanaa irraa yeroo adda addaatti isanii qabanneetiin akkuma beekamu guyyaa irraa odeessaaleen hawwaliin turre akkuma daawwatan galatoomachaa. Gadaa Boorana TV ammoo karaa YouTube, karaa Facebook, Telegram, karaa inni ilaalamuu dandeenye, karaa foddaa televiziyoonii qofaan ilaalamuu dandeenye, karaa kaan hedduun argachuu dandeettanii kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota Gadaa Boorana TV namni haaraa tan asumaan chaanalii keenya sabskiraayib godhaniitiin maal chaanalii keenya akka dabalantan yaada jabinaa fi koomii qabdanillee koomenti jalaan nu barreessaa jenna galatoomaa oraa bulaa deebanaa.